Somaalilaandiif Itoophiyaan waliigaltee galaanaa eegii mallatteessaniin dubattuu siyaasan gaafa Afrikaa raafama keessa seenuun Itoophiyaaf Somaaliin gara waldhaba dippiloomaasii hammaachaa jirutti yoo deemu Somaalilaandii fi Somaaliyaa jidduuttis akkasumas hariiroon hammaachuu akka danda'uttu ibsamaa jira. Waldhabni ammaan tan dhimma galaanatiin wal qabatee kahee kunini babal'achuu akka danda'ullee ammaan tana wanti adda addaa mul'achaa jirti. Haga ammaan tana maaltu deemaa jira? Kalee akkuma gabaasnetti Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee mallatteessanii waliigalteen jalqabaa jedhamu ka pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bihiitii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin mallatteesse kun waa lama sadii of keessaa qaba. Ka jalqaba Itoophiyaan galaana irrattu kiiloomeetirii 20 yookaan maayilii 12 argatti. Sun ammoo teessoo waraanaa Itoophiyaa tahee akka tajaajilu walii galamee jedhamee dubbatame. Gara biraatiin ammoo Itoophiyaan balbala galaanaa ka daldalaaf ta'ullee misoomsuu deemtii wanni jedhutu jira. Kanaaf ammoo Itoophiyaan beekamtii akka biyyattu Somaalilaandii fi kenniti. Ka hagammaan tana biyyi tokkolleen beekamtii hin kenneef. Kun ammoo Somaalilaandii fi karaa dippiloomaasiitiin injifannoo guddaa biyyoonni biraaleen akka beekamtii kenniif balbala banaa jedhamee dubbatame. Kanaan walittuu qabate akka gorsaa Abiy Ahmed Radwaan Hussein jedhettu Somaalilaandiin waan tola Itoophiyaa fi oolte fi sarara qilleensa Itoophiyaa keessallee haga ta'e gumaacha harka argattutti dubbatama. Waliigalteen balbala galaanaa waraana fi haa ta'uuti yookaan daldalaaf Itoophiyaan itti fayyadamtu kun waliigaltee waggaa 50 jedhama. Itoophiyaan lafa ergisuun itti fayyadamte waggaa 50 dubatti tarii ni haaromsanii yookaan suniin durattu waliigaltee biraatiin ta'uu danda'a yookaan ammoo Itoophiyaan filannoo biraa argachuu dandeette. Itoophiyaan lafa waggaa 50 qofa kan itti gargaaramtu jechuudha. Wanni kun ammoo hiikoon isaalleen ammaan tana falmiillee kaasaa jira. Mormiinleen biyyoota ollaa irra dhalachaa jiranii biyyoonni garagaraa ibsa ejjannoo baasaa jiran. Kalee miidiyaa irrattuu akka BBC'n gabaasetti Itoophiyaan Somaalilaandii fi beekamtii siyaasaa akka biyyattuu kennuu deemti. Mootummaan Itoophiyaa murtii kan irra dhaqqabe waan fakkaatu BBC'n aangawa mootummaa Itoophiyaa tokko waabeffatee gabaase. Har'a ammoo mootummaan Itoophiyaa xiqqoo sunirra waan mucucaatee fakkaatu takka dubbatee jira yookaan gadhiisee jira. Wanni Itoophiyaan jettu waliigalteen galaanaa mallatteeffamee jira. Itoophiyaan balbala galaanaa teessoo waraanaaf ta'uufillee ka daldalaaf ta'u akka argattee dubbata. Barruun dheeraan kun waan jettu Itoophiyaan beekamtii Somaalilaandii fi kennuu fi akka gad fageenyaan qorattullee addeessa. Murtiin beekamtii akka biyyatti Somaalilaandii kennuu fi mootummaan Itoophiyaa murteesse yookaan irra dhaqqabee jedhu ka pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bihii dubbate sulleen waan mirkanuuf fakkaatu qorachaa jirra. Qormaata gad fagaa tahee goone achiin dubattu isin beeksifnaa waan gosa jedhuuti. Kuni jechuun Itoophiyaan mucucaattee jirti, duuba deebitee jirti jedhee warra gareetti dubbate. Balbal galaana diimaa irratti argannee jedha miidiyaan Itoophiyaa gaafa jalqaba. Amma ammoo galoo galaana Adan irrattu arganne jedha. Kullachuu wal dhabaa jedhanii warri garii kalee galaan diimaa har'a galoo galaan Eden jechaa jirtanii eessa kamittuu kamii jedhanii akka dubbii busheessuu tokkollee jedhanii galoon Edeni galaan diimallee garba hindiillee gubbaa jira. Warri kunin bakki isaan itti walitti dhufu. Kanaafuu akka hiikoo garitti naannoon kun galaan diimaa jedhamti. Gariin ammoo Indiyaan Ooshin yookaan garba hindii jedha. Garbaa fi galaani walitti dhaabbata. Kanaaf wanni asis falmii guddoo hin qabdu. Garuu dubbiin Itoophiyaan mucucaatte immoo hin mucucaanne ka jedhu. Somaalilaandiin dippiloomaasii baanaan argatti, beekamtii baanaan argatti immoo hin argattu ka jedhu. Kanaan wal qabate mootummaan Somaalilaandii har'a ibsa baasee jira. Waliigaltee Finfinneettu akka irratti waliigalle sun biyyoonni hundinuyyuu akka kabajan, biyyoonni hunduu akka hojiirra oolchan. Biyyoota hunda jechuun Itoophiyaa fi Somaalilaandii adda durummaan
Kaan ammoo biyya ollaa ka jirtu Soomaaliyaan akka kabajdu yookaan Soomaaliyaan akka keessa hin seenne waan jedhu fakkaata. Haala kanattu jira. Itoophiyaa keessatti bakka daddattuu uummati hiriira bahee gammachuu isaa ibsachaa jira. Kalee magaalota akka Dirre Dhawaa, Dillaa, Duraamee, Alaabaa Qullitoo, Jimmaa, Boongaa magaala hedduu keessatti amma Finfinneellee keessattuu hiriirii gaggeeffamuufii jedhamaa jira. Kabiraa ammoo naannoo Somaalitti magaalaa gudditti naannoo Somaalee Jijjigaallee keessattuu hiriirii gaggeeffamee jira. Haala gos kanaatiin hiriirii gaggeeffamaa akka jiru hiriirii gammachuu akka garittu uummatumatti hin bahe bakka garittu ammoo mootummaan karaa kaadireetiif dabbaloo isaatiin waan qophees fakkaata akka cufaafu dhimmi galaana diimaa kun deeggarsa guddaa biyya keessallee qaba. Balbal galaanaa haa jedhuti deeggarsa guddaa balbal keessa qaba biyya keessa qaba. Miidiyaan akka gaarii irratti hojjete uummata dammaqsee barbaachisummaa galaanaa waan hubachiise fakkaata. Warri waan kana balaaleffatulleen hedduutu jira. Keessattuu warri kanaan dura galaana balbal galaana malee duunee argamne jedhan ammaan tana biyyiiwwan wal dhabanii fi waan kanallee akka isaan busheessa jiranii karaa miidiyaatiin argaa jirra jechuudha. Gara biraatiin maaltu ta'aa jira? Pirezidaantiin Somaalilaand Muusee Bihii hawaasa akka daawwatettu gabaafama. Amma immoo magaalaa gudditti naannoo Somaalee Jijjigaa akka daawwate achittu aangaawonni gurguddoon naannoo Somaalii pirezidaantii naannoo Somaalii Mustafaa Omar dabalatee akka simatan yookaan ammoo akka dirree xayyaaratti arganii nagaa fuudhanitti dubbatame jira. Waan daldalaatii fi nageenya naannoo lamaanii biyyi lama naannoo Somaaliitii fi Somaalilaandii daangaa waliin qabanii wal haasanii akka jiranittu karaa miidiyaatiin gabaafame jira. Asiin dubatta ammoo gara biyya Imaaraatii Arabaa deemuu danda'a jedhama. Pirezidaantiin kun Imaaraatiin Arabaa waan kan keessa harka guddaa qabdi jedhamee karaa hedduun haasamaa jira jechuudha. Achirraa haa dabarruuti gara biraatiin maaltu jira? Somaaliin falmiisi mormiisi akkuma itti fuftettu jira. Biyya keessattuu hiriirii mormii bakka hedduu Somaaliyaa keessattuu gaggeeffama. Lafti Somaaliyaa hin sharafamtuun gurguramtu Itoophiyaan lafa kenna hin boojitu. Lafti Somaalii ka Somaaliiti lafa kee dhiigan deeffannaa birmadummaa kennan qoosan hin jiru. Wanni jettu hedduu warri Somaalii ka duriitiif warri mootummaa ka duriitiif ka ammallee jecha jedhanii sun qofaa miti. Falmitoonnilleen abbootiin amantiilleen warri gosalleen hedduun isaanii waan kana akka balaaleffatanii dura dhaabbatan dubbachaa akka jiranitu jira jechuudha. Karaa Soomaaliyaatiin kanattu jira. Gara biraatiin ammoo kanaan wal qabatee dhaabbanni IGAD jedhamu gamtaan biyyoota gaafa Afrikaa baha Afrikaa ibsi baasee jira. Ibsi kanaan haala ammaan tan ta'aa jiru kan qorachaa akka jiru. Wanni kun nageenya naannoo irratti dhiibbaa akka qabu dubbachuudhaani biyyoonni dhimmi kun ilaallatu tasgabbiin suute jechuudhaan walaasa'uun haala faayidaa naannoo kanaaf buusunu akka furatan gaafate. Kana ka ibsa kennee pirezidaantii dhaabbata kana Dr. Warqinee Gabayyooti. Warqinee Gabayyoo kun ka akkas jedhe Somaaliyaa guddoo aarsee jira. Pirezidaantii Somaaliyaa Warqinee Gabayyoo waan inni jedhe dogongora Itoophiyaa hin balaaleffanne. Kanaafuu ibsi kulleen haqamuu qaba, aangoollee gadhiisuu qaba, dhiifama gaafachuu qaba jechuudhaan dubbatamee jira. Warqinee Gabayyoo nama Oromooti, ergamaa biyyiiti, miseensa PPT isirra wanni adda wanni eegamu hin jiru jechuudhaan warra Somaaliyaa karaa miidiyaa hawaasaatiin balaaleffachaa akka jiranitu jira. Karaa biraatiin ammoo Soomaaliyaan karaa sadarkaa addunyaattu dhimma kana xiyyeeffannaa akka inni argatu godhaa akka jirtu. Pirezidaantiin Soomaaliyaa gara Misrii akka deematu dubbatama. Kalee telefoonanii pirezidaantii Misrii Abdul Fattah al-Sisi wajjin akka dubbate. Abdul Fattah al-Sisiin gargaarsa barbaachisu hundayyuu obboleeyyan Islaama biyya Islaama Soomaaliyaa fi akka kennu dubbatee jira. Achiin dubattuu pirezidaantii Imiira Qatar fillee wajjin akka inni dubbatellee dubbatamaa jira. Kanaafuu dhimmi kun gara naannoo jiddu galeessa bahalleetti akka ol guddachaa jiru ka gabaafamaa jiru. Gara biraatiin yoo Somaalilaandiin balbala galaana teessoo waraanaa Itoophiyaa fi kennu taate Soomaaliyaalleen Maalii, Misrii fi teessoo waraanaa kennuu dandeettii jedhamee dubbatamee jira. Kun ammoo haala dippiloomaasii gaafa Afrikaa hammeessuu danda'a. Maal jennaan Misriin Itoophiyaa wajjin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti wal dhaba qabdi. Kun rakkoo walitti bu'iinsa gaafa Afrikaatti uumuu danda'a. Gamtaan Afrikaa Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa akka kabajdu waliigaltee gamtaa Afrikaa akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanii chaartarii isaa akka kabajdu akeekkachiisa kalee baasuun addeeffamee jira. Haga ammaan tana gamtaan Afrikaatiif
mootummaan Ameerikaatiif mootummoonni gamtoman dhimma kanarratti ibsa baasan hin qaban. Daawwattoota kan jirtamuuf kabajamoo odeeffannoon keenya kasaatii kana kasan biraan genne kanuma waan daawwatanii hordoftaniif galatooma nagaatti.